Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee keessatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Abdiisaa Aagaa irratti balaan abiddaa dhaqqabu jiraattonni OMN'tti himan. Dareen barmootaa torba walitti aanee jiru guutummaatti gubachuusaa kan nu himan jiraataan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee tokko maddi balaa sanaa dhaqqabsiisee haga ammaatti waan beekame tokkoyyuu hin jiru jedhu. Namni kun akka jedhanitti mootummaan barattoota mana barumsaa Abdiisaa Aagaa sadarkaa duraa baratan kanatu harka keessaa qabaa jechuun barattootatti quba qabaa jira jedhu. Balaan abiddaa kun kan mudate barattoonni erga boqonnaa ba'anii deebi'anii booda ta'u kan nu himan namni kun akka jedhanitti miidhaan namootarra ga'e hin jiru garuu qabeenya guddaatu barbadaa'ee jedhan. Mana barumsaa kun bulchiinsa magaalaa Fiicheetti argama. Bulchiinsa magaalaa Fiicheetti argama sadarkaa tokkoffaadha. Naannoo isaa sagaliitti kan gubate yeroo san qaamni jedhan daandiidhaan marfamee waan jiruuf beekamnee garuu barattoota sinitti gubee jechuudhaan barattoota shakkiidhaan gara walitti guuraa jiranii. Mana barumsaa keessa turan barattoonni kilaasii akkuma boqonnaadhaa deebi'anitti boodaatti kan gubate yeroo san. Akka bilookii torbaa qorqoorroon warra baddaa jiru bilookii torbaa tokko gubateera naannoo sanitti immoo ofiin hin jira yookaan sanitti Abidda kana dhaamsuu keessatti bulchiinsa magaalaa Fiichee humna raayyaa waraana biyyattii fi humni dafee dhaqqabaa ga'ee fudhachuu isaanii kan dubbatan namni kun akka jedhanitti barattoonni mana barumsichaa abidda sana dhaamsuuf yaalii guddaa taasisaniyyuu hidhattootaan baay'ee irratti fuulleffatamaa ture jedhani. Bulchiinsa magaalaatiidhaa kan dhaamsee akkasumas immoo humni waraanaa naannoo kaambii naannoo warqochi argamu jirani humni waraanaa sanis achi dhufeetii akkasumas immoo faxinoo daraarsi kan jedhamu jiranii magaalattii keessa isaanis humna poolisii naannoo wajjin wal ga'aniituma magaalattii wajjin wal dhaamsee jechuudha. Bishaan konkolaataa bishaan kan dhaamsa. Barattoonni kun yeroo dhaamsaa jiraatanii barattoonni kanaan sinitti qabsiisuu jechuudhaan moobaayilii keessan fidaa moobaayilii isaanii irraa guuranii keessa waan isaan keessa qaqqabarsaa kan akka muuziqaa kan kanneen kana ilaaluu danda'anii viidiyoo fa'aa maaliif jecha Taasifaa jettanii kana viidiyoo kaasuu fi moobaayilii fayyadamanii baadudha. Manichi guutumaa guutuutti qorqoorroon fi akkasuma mukkeen cinaatti dhaabbatanii waan barbadaaniiru akkasumas manichi deebi'anii sirbamuuf wantoota humna gaafataa gugubatee dhiyeera guutuun. Guddaadha bilookii torba jechuudha. Kilaasii torba kilaasii baratu. Namni miidhamee hin jiru barattoota qofa shakkuma akka barattoota qofa sinitti qabsiise jechuudhaan barattoota waliin gadi kan ari'atu qaamni miidhame tokko hin jiru jechuudha. Barattoonni baaniiru abiddaatti kan miidhageessee hin jiru qabeenya bichaatti kan malee barattoonni guutumaa guutuutti yeroo isaan dhaamsaniiru keessa ba'aniiru. Abiddi sun otoo naannoo sanatti hin babal'atin guutummaatti to'atamuyyuu badiinni qabeenya mana barumsaa sanarraan dhaqqabsiise garuu guddaa ta'uu kan dubbatan namni kun akka jedhanitti mana barumsaa kana deebisanii suphuun mana barumsaa haaraa ijaaruurra addan ta'uu jedhu. Godina Harargee Aanaa Jaarsoo Araddaa Odaa Muudaa jedhamu keessaa hidhaan akkaan hammaateetti fufuusaa jiraattonni dubbatu. Gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Ji'oota lamaan darban irraa jalqabee gareen koomaand poostii manneen namoota humnaan cabsanii seenuun sakatta'uu kan barbaadan okkaamsuu fi hidhuu itti fufanii jiran. Miidhaan kun ifatti geggeeffamaa kan jiru godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka ta'e jiraattonni OMN'tti himan. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti dhiyeennuma kana namoonni nagaa hedduun manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiran. Guyyaa kaleessaatis namoonni 15 yakka tokko malee qabamanii hidhamuu isaanii nuuf himan. Namoonni kun wayitaa amma buufata waajjira poolisii Aanaa Jaarsootti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuullee ibsan. Guutummaan biyyattii humnoota waraanaatiin bulaa jiraachuu kan nuuf himan namni kun reebichis haalaan jabaatee itti fufee jira jedhan. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een qe'ee dhaloota isaanii gadi dhiisanii bahuudhaaf dirqamanii jiru. Sirna cunqursaa humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiruu fi ummata nagaa ajjeesaa jiru ofirraa kuffisuuf ammoo falmii hadhaawaa geggeessuun furmaata isa dhumaati jedhan.
waraanaan bulaa jirti beekta. Namni qophaa'ee akkaataa waraana duratti hin dhaabbatu waraanaan deebisu filannootiin jiraatu dandeenyee manni Oromoo kanaa fi kana jiru irra walii galee uummata hidhachiise barbaachisa ture beekta. Akkasitti dura dhaabbachuu hin dandeessiti. Manni sanga dandeenyetti rakkoo fi dararaa irra deebisana haa eegee namni fudhachuu jiru hin jiru irraa fichisaaf jira. Waan kana akka jecha alaa hin deeggarsa barbaachisu faayidaa humna barbaachisu akkasii walii galamee akkasitti qindaa'ee itti deemame waan biraa to'atamuu danda'a. Namni kun akka dubbatanitti wayita ammaa kana roorroo fi dararaan hamtuun Oromiyaa mudattee jirti. Gareen Command Post ifatti erga labsii yeroo muddamaa labsatee kaasee lammiilee nagaa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Rakkoo kanarra aanuuf ammoo hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatan lammiilee isaanii biyya keessatti raarfamaa jiraniif deeggarsa barbaachisuun bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamsa dabarfatanii jiru. Kan taatti onneen qabu manni Oromoo alaa jiru deeggarsa cimaa godhuudhaa turraa eegama. Kan keessa jiru humna isaatiin hanga danda'anitti sossee akkaataa itti firraa caccabni irratti walii galuu yaadu jiruun qaba. Akka jecha nama kanaatti guutummaan Oromiyaa wayita ammaa kana garee Command Post jala galtee miidhamaa jirti. Gareen gara jabeeyyii kun namoota nagaa adamsanii hidhuu fi kan barbaadan irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiran. Keessattuu naannoo odeeffannoo gahaa namni namaaf kennuu hin dandeenyetti roorroon tun daran hammaattee jirti jedhan. Akka fakkeenyaatti aanaa Jaarsoo Araddaa Odaa Muudamaa keessatti rakkoon jabaan deemaa jiraachuu nuuf himanii haala kanaan guyyaa kaleessaa qofa namoonni 15 badii tokko malee qabamanii hidhamanii jiru. Namoota qabaman kana keessaa hedduun isaanii dargaggoota umriin isaanii waggaa 15 gad akka ta'anis himamee jira. Magaalaa Buraayyuutti kan argamu waldaa amantaa Pirootestaantii Beetel Buraayyuu jedhamu kan tajaajilan abbootii wangeelaa lama tibba darbe utuu sirna waaqeffannaarra jiranii marii siyaasaa geggeessaa jirtu jedhamuun hidhattoota mootummaan amantoota waldaa waliin qabamuun isaanii himame. Jiraattonni akka nu himanitti mootummaan geggeessitoota waldaa kiristaanaa waldaa keessatti siyaasa geggeessituu jechuun irratti fuulleffatee akka qabaa jiru dubbatu. Waldaan Beetel Buraayyuu waldoota kiristaanaa xiyyeeffannoo mootummaa keessa seenan keessaa tokko akka jiraattonni nu himanitti. Oromiyaa keessatti mormiin uummataa erga babal'ateen as mootummaan sochii uummataa to'achuudhaaf jecha waldoota kiristaanaatti humnoota tikaa bobbaasuun barsiisa isaan barsiisan dabalatee sochii isaanii hunda to'ataa jira kan jedhan jiraataan Buraayyuu tokko tibba darbe waldaa Beetel kan tajaajilan abbootii wangeelaa lama otoo sirna waaqeffannaarra jiranii hidhattoota mootummaatiin qabamanii jedhu. Sanbata tokko akkuma haala gaariitiin waaqeffataa turanitti namoota akkuma beekamu gaataan namoota hedduu waldaa kiristaanaa hedduu irratti sarsanii akka isaanii dhimma siyaasaa jedhanii waldoota kiristaanaa akka isaan qorataniif namoota hedduu akka ta'an beekamaadha. Kanarraa ka'uun warra deemnatti jedhamanii achi keessa naqaniiru natti fakkaata. Namoota hedduu waldaa kiristaanaa hedduu keessaa akka isaanii dhimma siyaasaatti jedhamanii nama waldoota kan keessa namoota hedduu naqaniiru. Waldicha keessas waldichi dhiyeenya kanadha kan dhaabbatee garuu namoota hedduutu namoota waaqeffannaadha walitti qabaman hedduutu waldicha keessa turanii. Kanarraa ka'uudhaan namoota hedduu achi keessa naqanii turanii namoota dhimma siyaasaa keessaa harka qabatanii shakkanii namoota ergaa waaqayyoo fi ergaa wangeelii beekamsa inni mootummaa fi aangoo irratti qabu wangeela keessaa baasuun fakkeenya mootii Heroodis irratti gochaawwan waaqayyoo waliigaluu dhiisuudhaan mootiin Heroodis yakkeef waaqayyo akka gatii baasise waa'ee akka sakkachii yeroo lallabamu namoota hedduu qabaa turanii. Namni kun akka nu himanitti tajaajiltoonni wangeelaa otoo tajaajilarra jiranii hidhattoota mootummaatiin qabaman kunneen Raajii Hiikaatiif Saamu'eel Abrahaam jedhamu. Tajaajiltoota kana waliin amantootis akka qabaman kan nu himan namni kun namni waldaa isaan keessatti waaqeffatan sana isaanii kireesses waliin qabamanii jedhu. Kanaan dura Raajii Dassaaleny Waaqayyoos qabanii hidhanii bahuun isaanii yaadatama. Kanaaf egaa wangeelaawwi hiikaas haala kanaan kan isaanii qabanii hidhanii gara buuteen isaanii qabameera jedhanii haasa'amaa jira. Wangeelaawwotaa fi namoota tajaajiltoota hedduus qabaniiru egaa waldichaa fi nama lafa waldichaatti kireessu ammaa fi qabaniiru. Waldichis immoo akka cufan jedhaniif waldaa Beetel jedhama kan
magaalaa Buraayyuu naannoo haayiskuulii fuulduratti argamudha. Waldaa baruma kana keessa dhaabbatedha. Waajjira poolisii seennee gaafannee turre ammaaf asiin jiran jedhanii daa'imni haasofsiisuu hin dandeenye. Haala tajaajiltoonni kun irra jiran mirkaneeffachuuf waajjira poolisii Buraayyuutti bilbilee itti milkoofne haa ta'uti garuu nama biraan miseensa waldaa Beetel Buraayyuu ta'uu isaanii nu himan tokko tajaajiltoonni kun lamaan har'a waaree booda hiikamanii jiru nuun jedhani. Yoo itti milkoofne tajaajiltoota kana quunnamne haala ture isinii dhiyeessuu yaalla. Baatii lamaan duraa dhalattoota Oromoo magaalaa Jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa manni murtii guyyaa har'aa dargaggoo Muhammad Taajuu irratti hidhaa waggaa 4 itti murteessuun isaa beekame. Usmaan Hukume gabaasa qaba. Baatilee lamaan darban irraa jalqabee dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan poolisoota liyyuu hayiliin qabamanii hidhamaa jiraachuun ni yaadatama. Namoonni kun qabamanii murtii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa kan turan yoo ta'u, amma immoo namoota haga tokko irratti murtiin itti kennamaa jira. Haaluma kanaan dargaggoo Muhammad Taajuu ji'oota 2 dura magaalaa Jijjigaa keessaa qabamee yoo hidhamu, guyyaa har'aa ammoo dhaddachi mana murtii magaalattii dargaggoo kanarratti hidhaa waggaa 4 murteessuu namni tokko nuuf himan. Muhammad Taajuu dhalataa nama Jimmaadha. Magaalaa Gaaritti dhalatan mana murtii Aabileellee jedhamu achi dhaqee achi ture dhaggeeffachaa ture waggaa 4 murteessan. Hojii humnaa qalamaa faadiga kwaartii faadiga ture ji'a lamaan dura hidhamee irratti murtaa'e mana murtii Aabileellee kan jedhatu itti murteessan. Waggaa 4 itti murteesse sababa tokko malee manni irratti dhiyaate shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qaba jedhanii itti filatanii. Manni murtii kun ragaa ittisaa dargaggoo kana dhoorgachuun murtii dabaa kana itti murteessee jira jedhan. Dargaggoo Muhammad waggoota 5 oliif magaalaa Jijjigaa keessa jiraataa kan ture yoo ta'u, yakka hin jirreen himatamee murtiin gaddisiisaan kun itti dabarfamee jira. Akkasumas ragaan qabatamaa irratti dhiyaate akka hin jirre namni kun himan. Ragaa malee dhaniyyuu kan itti murtaa'e ragaan irratti dhiyaatanidha. Baatii lamaan dura hidhamee ture irratti murtaa'e. Baatii lama akkasumaan itti murtiin itti laatamee mana murtii irratti laatamee murtaa'e. Irratti isaa jibba uummata Oromoo irraa qabanidha. Kanan dura yoo akkasumaan uummata keenya qabanii mana hidhaa sana kaasanii callisamina sababa tokko malee biisuudhaaf uummata keenya baay'ee. Namni kun itti dabaluun akka himanitti dhaddacha mana murtii Abileellee jedhamu kan magaalaa Jijjigaa ganda 04 keessatti argamutu murtii kana itti murteesse jedhan. Muhammad Taajuun horatee maatii kan qabuu fi hojii humnaa hojjechuudhaan kan maatii isaa jiraachisaa ture. Amma erga hidhamee baatiilee 2 lakkoofsisee jira. Kasan caalu ammoo murtiin hidhaa waggoota 4 yoo itti murtaa'u haalli kun maatii isaatiifis daran yaaddessaadha jedhan. Dargaggoo Oromoo kana mirgaa wabiitiin baasuudhaaf maallaqas qabsiisanii manni murtii harkatti diduullee namni kun akkasitti himan. Namoonni hedduun kan akkasitti bishaan hidhamanii amma yoo nama murtii nyaannillee mana dukkanaa keessatti kan jiran ni jiru. Har'aa poolisa irraa infoormeeshinii funaanaan ture beektuu nama keenya dhalli alaataa Oromoodha jechuun asii gadhee ijoollee hedduutti yaamee jira. Kan halkan ijoollee gadi yaasanii isaan kaan immoo fuudhanii kan ajjeesan jiru. Waggaa bakka jiran ajjeesu. Isaan kun abbaa maatiidha. Mucaa tokko godhatee qaba jechaadha. Manni hidhame kun. Nuyyuu maallaqa walitti guutne maallaqa sana kaffaluuf yaalii goone turre beektee karaa nama biraadhaan waan hin danda'amudhaan maallaqaan illee akkamii bahuu fi maallaqa bira qabamee akkatti murtaa'u yaalii nu hin danda'amne beektee baay'ee rakkisa. Namoonni kun Oromoo ta'uu qofa isaaniitiif hidhaman malee yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru jedhan. Kun kan ta'ee fi guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun wal qabsiisaniiti kan isaan hidhamaa jiran. Waliigalaa biyyattii keessatti dhugaan dhabamuu fi murtiin haqaa akka hin jirre beekamaadha jechuun namni kun dubbatanii jiru. Walloo magaalaa Baatee keessatti humnoonni mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa hidhuuf reebuu bira darbanii namoota galgala sa'aatii 12 booda socho'an qabanii bakka isaan itti geessan akka beekamaa hin jirre jiraattonni OMN itti himani. Itichaa guddataa dabalata qaba. Namni Walloo magaalaa Baatee irraa dubbisne akka dubbatanitti loltoonni waraana wayyaanee labsii yeroo muddamaa mootummichi baase bu'uura godhachuun lammiilee dararaa jiraachuu isaanii dubbatu. Sochiin kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti finiinaa turee fi jiru Walloo keessattis haalaan jabaachuun waan mootummicha hedduu isa gaddisiiseef sabicha ukkaamsaatti jira. Erga jiraniin booda yeroo ammaa akka Wallootti namoota hedduurraan sarbaminsa geessisaa jiraachuu mootummichaas saaxilanii jiru. Ganda
karre jedhan turraati abduyya kan jedhamu battuun wayyaanedha amma buutee kan godhechu bakka ittiin tumantu jira bakka sanatti tumaa jiraniiti ammata ijoollee lamannoonu Ahmad Idris kan jedhamuuf Idris Ahmad kan jedhamu tokko immoo lafa nagoo jedhamurraa kan fuudhanii kan ishee geessaniirantu jira akkasumatti ummatii sa'a 12 booda alatti ba'uun dandeessu mana jala deemanii naannoo magaalaa kana keessatti konkolaataan faca'anis adda addaatu jira kanaaf alatti bahuun dandeessu ummatanii. Reebichaan kun bubbulee jira kan jedhanii jiraataan magaalaa baatee kun keessumaa erga torban lama kana magaalaa kana keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO halluu diimaa magariisa diimaan fannifamee immoo hedduu hammaachuu dubbatu. Namoonni magaalaa baatee fi kamisee keessatti hidhamanis yeroo irraa gara yerootti heddummachaa jiraachuu fi mootummaanis gochaa garaa jabeenyummaa raawwachuu irraa akka of qusachaa hin jirres namni kun himaniiru. Gaafa torban lamaadha alaabaa ABO saqqaltaniittanii yookaan immoo fanniftaniittanii isa jedhamuun kan imatti lafa ummatumatu sawwaree yookaan immoo ummatumatu suuraa kaasee qalamaan suuraa kaasaniitti ofuma fannisaniitti qofa bulaa fi immoo naannoo uummata qofa bulaa kanarra jeeqaa jiran. Hedduutu jira magaalaa baatee keessatti nama baay'eetu hidhameera nama kaan kamisee jira kaan baatee dhuma jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Abiddi sun otoo naannoo sanatti hin babal'atin guutummaatti to'atamuyyuu badiinni qabeenya mana barumsaa sanarraan dhaqqabsiise garuu guddaa ta'uu kan dubbatan namni kun akka jiranitti mana barumsaa kana deebisanii suphuun mana barumsaa haaraa ijaaruurra addan ta'uu jedhu. Godina Harargee Aanaa Jaarsoo Araddaa Odaa Muudaa jedhamu keessaa hidhaan akkaan hammaateetti fufuusaa jiraattonni dubbatu. Gabaasa kanaatiif Usmaan Ukkume. Ji'oota lamaan darban irraa jalqabee gareen Command Post manneen namoota humnaan cabsanii seenuun sakatta'uu kan barbaadan okkaamsuu fi hidhuu itti fufanii jiran. Miidhaan kun ifatti geggeeffamaa kan jiru godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka ta'e jiraattonni OMN itti himan. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti dhiyeennuma kana namoonni nagaa hedduun manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiran. Guyyaa kaleessaatis namoonni 15 yakka tokko malee qabamanii hidhamuu isaanii nuuf himan. Namoonni kun wayitaa amma buufata waajjira poolisii Aanaa Jaarsootti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuullee ibsan.
guutummaan biyyattii humnoota waraanaatiin bulaa jiraachuu kan nuuf himan namni kun reebichis haalaan jabaatee itti fufee jira jedhan. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een qe'ee dhaloota isaanii gadi dhiisanii bahuudhaaf dirqamanii jiru. amma naannoo eenyuun ajaa'ibaatii deemu jira. Ulee fi kanaa deemu jira. Barsee addeessaa jiraachuudha. Isaa dhufee uumaa walitti jiraachuu nama deddeesa. Haruma ittiin biyyaa bahu namni barachuu jira. Malee isaa humni dargaggoota jiraachuudhaaf haalaan nama yaaddeessu jiraachuu hin danda'an. Sirna cunqursaa humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiruu fi ummata nagaa ajjeesaa jiru ofirraa kuffisuuf ammoo falmii hadhaawaa geggeessuun furmaata isa dhumaati jedhan. Wanti godhaa jira beektaa nuti waraanaan bulaa jirti beektaa. Namni qophaa'ee akkaataa waraana dura ittiin dhaabbatu waraana waan deebisuuf filannootiin jira. Dandamee manni Oromoo kanaa fi kana jiru irra walii galee uummata hidhachiise barbaachisa ture beektaa. Akkasitti dura dhaabbachuu hin dandeessiti. Manni sanga dandametti rakkoo fi dararaa irra deebisan haa jee namni fudhachuu jiru hin jiru irraa fichisaaf jira. Waan kana ta'eef jecha alaa'is deeggarsa barbaachisu faayidaas humna barbaachisu akkasii walii galamee akkasitti qindaa'ee itti deeman waan biraa to'atamuu danda'a. Namni kun akka dubbatanitti wayita ammaa kana roorroo fi dararaan hamtuun Oromiyaa mudattee jirti. Gareen Command Post ifatti erga labsii yeroo muddamaa labsatee kaasee lammiilee nagaa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Rakkoo kanarra aanuuf ammoo hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatan lammiilee isaanii biyya keessatti raarfamaa jiraniif deeggarsa barbaachisuun bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamsa dabarfatanii jiru. Kan saatti onneen qabu manni Oromoo isaa alaa jiru deeggarsa cimaa godhuudhaa turraa eegama. Kan keessa jiru humna isaatiin hanga danda'anitti sossee akkaataa itti sirraa caccabni irratti walii galuu yaadu jiruun qaba. Akka jecha nama kanaatti guutummaan Oromiyaa wayita ammaa kana garee Command Post jala galtee miidhamaa jirti. Gareen gara jabeeyyii kun namoota nagaa adamsanii hidhuu fi kan barbaadan irratti tarkaanfii ajjeechaa qabaniiru waldichi immoo akka cufan jiranii waldaa Beetel jedhama. Kan magaalaa Burraayyuu naannoo haayiskuulii fuulduratti argamudha. Waldaa baruma kana keessa dhaabbatedha. Waajjira poolisii seennee gaafannee turre ammaaf asiin jiran jedhan daa'imni haasofsiisuu hin dandeenye. Haala tajaajiltoonni kun irra jiran mirkaneeffachuuf waajjira poolisii Buraayyuutti bilbilee itti milkoofne. Haa ta'uti garuu nama biraan miseensa waldaa Beetel Buraayyuu ta'uu isaanii nu himan tokko tajaajiltoonni kun lamaan har'a waaree booda hiikamanii jiru nuun jedhani. Yoo itti milkoofne tajaajiltoota kana quunnamne haala ture isinii dhiyeessuu yaalla. Baatii lamaan duraa dhalattoota Oromoo magaalaa Jijjigaa keessatti hidhamanii turan keessaa manni murtii guyyaa har'aa dargaggoo Muhammad Taajuu irratti hidhaa waggaa 4 itti murteessuun isaa beekame. Usmaan Kume gabaasa qaba. Baatiilee lamaan darban irraa jalqabee dhalattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan poolisoota liyyuu hayiliin qabamanii hidhamaa jiraachuun ni yaadatama. Namoonni kun qabamanii murtii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa kan turan yoo ta'u, amma immoo namoota haga tokko irratti murtiin itti kennamaa jira. Haaluma kanaan dargaggoo Muhammad Taajuu ji'oota lama duraa magaalaa Jijjigaa keessaa qabamee yoo hidhamu, guyyaa har'aa ammoo dhaddachi mana murtii magaalattii dargaggoo kanarratti hidhaa waggaa 4 murteessuu namni tokko nuuf himan. Muhammad Taajuu dhalataa nama Jimmaadha magaalaa Aggaaritti dhalatan mana murtii Aabileellee jedhamu achi dhaqee natti ture dhaggeeffachaa ture waggaa 4 murteessan hojii humnaa qalamaa faadiga kwartii faadiga ture ji'a lamaan dura hidhamee irratti murtaa'e mana murtii Aabileellee kan jedhatu itti murteessan waggaa 4 murteesse sababa tokko malee manni irratti dhiyaate shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qaba jedhanii murtii filatanii. Manni murtii kun ragaa ittisaa dargaggoo kana dhoorgachuun murtii dabaa kana itti murteessee jira jedhan. Dargaggoo Muhammad waggoota 5 oliif magaalaa Jijjigaa keessa jiraataa kan ture yoo ta'u, yakka hin jirreen himatamee murtiin gaddisiisaan kun itti dabarfamee jira. Akkasumas ragaan qabatamaa irratti dhiyaate akka hin jirre namni kun himan. Ragaa malee iyyuu kan itti murtaa'e ragaan itti irratti dhiyaatanidha. Baatii lamaan dura hidhamee ture irratti murtaa'e baatii lama akkasumaan itti murtiin filatamee mana murtii irratti filatamee baay'ee rakkisaadha jibba uummata Oromoo irraa qabanidha. Kanan dura yoo akkasumaan uummata keenya qabanii manidha sana kaasan callisamina sababa tokko malee liisuudhaaf uummata keenya baay'ee. Namni kun itti dabaluun akka himanitti dhaddacha mana murtii Abileellee jedhamu kan magaalaa Jijjigaa ganda 04 keessatti argamutu murtii kana itti murteesse jedhan. Muhammad Taajuun horatee maatii kan qabuu fi hojii humnaa hojjechuudhaan kan maatii isaa jiraachisaa ture. Amma erga hidhamee baatiilee lama lakkoofsisee jira. Kasan caalu ammoo murtiin hidhaa waggoota 4 yoo itti murtaa'u haalli kun maatii isaatiifis daran yaaddessaadha jedhan. Dargaggoo Oromoo kana mirgaa wabiitiin baasuudhaaf maallaqas qabsiisanii manni murtii harkatti diduullee namni kun akkasitti himan.
namoonni hedduun kan akkasitti bishaan hidhamanii amma nama murtiinyaan illee mana dukkanaa keessatti kan jiranii jiru. Har'a poolisa tokkorraa information funaanaan ture beektuu nama keenya dhabnidha alaataa Oromoodha jechuun asii gadhee ijoollee hedduutti siyaamee jira. Kan halkan ijoollee gadi yaasanii isaan kaan immoo fuudhanii kan ajjeesan jiru. Waggaa bakka jedhamutti ajjeesu. Isaan kun abbaa maatiidha. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee keessatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Abdiisaa Aagaa irratti balaan abiddaa dhaqqabu jiraattonni OMN'tti himan. Dareen barnootaa torba walitti aanee jiru guutummaatti gubachuusaa kan nu himan jiraataan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee tokko maddi balaa sanaa dhaqqabsiisee haga ammaatti waan beekame tokkoyyuu hin jiru jedhu. Namni kun akka jedhanitti mootummaan barattoota mana barumsaa Abdiisaa Aagaa sadarkaa duraa baratan kanatu harka keessaa qabaa jechuun barattootatti quba qabaa jiraa jedhu. Balaan abiddaa kun kan mudate barattoonni erga boqonnaa ba'anii deebi'anii booda ta'u kan nu himan namni kun akka jedhanitti miidhaan namootarra ga'e hin jiru garuu qabeenya guddaatu barbadaa'ee jedhan. Mana barumsaa kun bulchiinsa magaalaa Fiicheetti argama. Bulchiinsa magaalaa Fiicheetti argama sadarkaa tokkoffaadha. Naannoo isaa sagaliitti kan gubate. Yeroo san qaamni jiran daandiidhaan marfamee waan jiruuf beekamnee garuu barattoota sinitti gubee jechuudhaan barattoota shakkiidhaan gara walitti guuraa jirani. Mana barumsaa keessa turan barattoonni kilaasii akkuma boqonnaadhaa deebi'aniiti boodaatti kan gubate yeroo kan. Akka bilookii torbaa qorqoorroon warra baddaa jiru bilookii torbaa tokko gubateera naannoo sanitti immoo ofiin jira. Abidda kana dhaamsuu keessatti bulchiinsa magaalaa Fiichee humna raayyaa waraana biyyattii fi humni dafee dhaqqabaa ga'ee fudhachuu isaanii kan dubbatan namni kun akka jedhanitti barattoonni mana barumsichaa abidda sana dhaamsuuf yaalii guddaa taasisaniyyuu hidhattootaan baay'ee irratti fuulleffatamaa ture jedhani. Bulchiinsa magaalaatiidha kan dhaamsee akkasumas immoo humni waraanaa naannoo kaambii naannoo warqotti argamu jirani. Humni waraanaa sanis achii dhufeetii akkasumas immoo faxinoo daraarsi kan jedhamu jiranii magaalattii keessa isaanis humna poolisii naannoo wajjin wal ga'aniituma magaalattii wajjin wal dhaamsee jechuudha. Bishaan konkolaataa bishaan miidhaa kan dhaamsa. Bakkanni kun yeroo dhaamsaa jiraatanii barattoonni kanaan sinitti qabsiisuu jechuudhaan moobaayilii keessan fidaa moobaayilii isaanii irraa guuranii keessa waan isaan keessa qaqqabafaa kan akka muuziqaadhaan kanneen kana ilaaluu danda'anii viidiyoo fa'aa maaliif jecha taasisaa jettanii kana viidiyoo kaasuu fidaa moobaayilii fa'aa jedhanii baadudha manichi guutumaa guututti qorqoorroon fi akkasuma mukkeen cinaatti dhaabbatanii waan barbadaaniiru akkasumas bakka manichi deebi'anii sirtamuuf wantoota humna gaafataa gugubatee dhimeera guutuun. Baasii guddaadha bilookii torba jechuudha kilaasii torba kilaasitti baratu. Namni miidhameen jiru barattootuma qofa shakkuma akka barattootuma qofa sinitti qabsiisu jechuudhaan barattoota waliin gadi kan ari'atu qaamni miidhame tokko hin jiru jechuudha. Barattoonni baaniruu abiddaatti kan miidhaa geessee jiru qabeenya bichaatti kan malee barattoonni guutumaa guututti yeroo isaan dhaamsaniiru. Raawwataa jiran keessattuu naannoo odeeffannoo gahaa namni namaaf kennuu hin dandeenyetti roorroontuun daran hammaattee jirti jedhan. Akka fakkeenyaatti aanaa jaarsoo araddaa odaa muudamaa keessatti rakkoon jabaan deemaa jiraachuu nuuf himanii haala kanaan guyyaa kaleessaa qofa namoonni 15 badii tokko malee qabamanii hidhamanii jiru. Namoota qabaman kana keessaa hedduun isaanii dargaggoota umriin isaanii waggaa 15 gad akka ta'anis himamee jira. Magaalaa Buraayyuutti kan argamu waldaa amantaa Pirootestaantii Beetel Buraayyuu jedhamu kan tajaajilan abbootii wangeelaa lama tibba darbe utuu sirna waaqeffannaarra jiranii marii siyaasaa geggeessaa jirtu jedhamuun hidhattoota mootummaan amantoota waldaa waliin qabamuun isaanii himame. Jiraattonni akka nu himanitti mootummaan geggeessitoota waldaa kiristaanaa waldaa keessatti siyaasa geggeessituu jechuun irratti fuulleffatee akka qabaa jiru dubbatu. Waldaan Beetel Buraayyuu waldoota kiristaanaa xiyyeeffannoo mootummaa keessa seenan keessaa tokko akka jiraattonni nu himanitti
Oromiyaa keessatti mormiin uummataa erga babal'ateen as mootummaan sochii uummataa to'achuudhaaf jecha waldoota kiristaanaatti humnoota tikaa bobbaasuun barsiisa isaan barsiisan dabalatee sochii isaanii hunda to'ataa jira kan jedhan jiraataan Buraayyuu tokko tibba darbe waldaa Beetel kan tajaajilan abbootiin wangeelaa lama otoo sirna waaqeffannaarra jiranii hidhattoota mootummaatiin qabamanii jedhu. Sanbata tokko akkuma haala gaariitiin waaqeffataa turanitti namoota akkuma beekamu gaa'isaan namoota hedduu waldaa kiristaanaa hedduu irratti tarsanii akka isaanii dhimma siyaasaa jedhanii waldoota kiristaanaa akka isaan qorataniif namoota hedduu akka ta'an beekamaadha. Kanarraa ka'uun warra deeminatti jedhamanii achi keessa naqaniiru natti fakkaata. Namoota hedduu waldaa kiristaanaa hedduu keessaa akka isaanii dhimma siyaasaatti jedhamanii nama waldoota kan keessa namoota hedduu naqaniiru. Waldicha keessas waldichi dhiyeenya kanadha kan dhaabbatee garuu namoota hedduutu namoota waaqeffannaadha walitti qabaman hedduutu waldicha keessa turanii. Kanarraa ka'uudhaan namoota hedduu achi keessa naqanii turanii namoota dhimma siyaasaa keessaa harka qabatanii shakkanii namoota ergaa waaqayyoo fi ergaa wangeelii beekamsa inni mootummaa fi aangoo irratti qabu wangeela keessaa baasuun fakkeenya mootii Heroodis irratti gochaawwan waaqayyoo waliigaluu dhiisuudhaan mootiin Heroodis yakkeef waaqayyo akka gatii qabaasise waa'ee akka sakkachii yeroo lallabamu namoota hedduu qabaa turanii. Namni kun akka nu himanitti tajaajiltoonni wangeelaa otoo tajaajilarra jiranii hidhattoota mootummaatiin qabaman kunneen Raajii Hiikaatiif Saamu'eel Abrahaam jedhamu. Tajaajiltoota kana waliin amantootis akka qabaman kan nu himan namni kun namni waldaa isaan keessatti waaqeffatan sana isaanii kireesses waliin qabamanii jedhu. Kanaan dura Raajii Dassaaleny Waaqenyoos qabanii hidhanii bahuun isaanii yaadatama. Kanaaf egaa wangeelaawwi hiikaas haala kanaan kan isaanii qabanii hidhanii gara buuteen isaanii dhabameera jedhanii haasa'amaa jira. Wangeelaawwotaa fi namoota tajaajiltoota hedduus qabanii egaa waldichaa fi nama lafa waldichaatti kireessu kammaa fi tokko godhatee qaba jechaadha. Namni hidhame kun nuyyuu maallaqa walitti guurne maallaqa sana kaffaluuf yaalii goone turre beektee karaa nama biraadhaan waan hin danda'amudhaan maallaqaan illee akkamii bahuu fi maallaqa bira qabamee akkatti murtaa'u yaalii nu hin danda'amne beektee baay'ee rakkisa. Namoonni kun Oromoo ta'uu qofa isaaniitiif hidhaman malee yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru jedhan. Kun kan ta'ee fi guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun wal qabsiisaniiti kan isaan hidhamaa jiran. Waliigalaa biyyattii keessatti dhugaan dhabamuu fi murtiin haqaa akka hin jirre beekamaadha jechuun namni kun dubbatanii jiru. Walloo magaalaa Baatee keessatti humnoonni mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa hidhuuf reebuu bira darbanii namoota galgala sa'aatii 12 booda socho'an qabanii bakka isaan itti geessan akka beekamaa hin jirre jiraattonni OMN itti himani. Itichaa guddataa dabalata qaba. Namni Walloo magaalaa Baatee irraa dubbisne akka dubbatanitti loltoonni waraana wayyaanee labsii yeroo muddamaa mootummichi baase bu'uura godhachuun lammiilee dararaa jiraachuu isaanii dubbatu. Sochiin kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti finiinaa turee fi jiru Walloo keessattis haalaan jabaachuun waan mootummicha hedduu isa gaddisiiseef sabicha ukkaamsaatti jira. Erga jedhaniin booda yeroo ammaa akka Wallootti namoota hedduurraan sarbaminsa geessisaa jiraachuu mootummichaas saaxilanii jiru. Karree jedhamturraati Abduu Yesuus kan jedhamu hidhattuun wayyaaneedha. Arma buutee kan gosochuu bakka ittiin tumantu jira bakka sanatti tumaa jirani. Lammata ijoollee lamammoonu Ahmad Idris kan jedhamuuf Idris Ahmad kan jedhamu tokko immoo lafa Nagoo jedhamurraa kan fuudhanii kan ishee geessaniirantu jira. Akkasumatti ummatii sa'a 12 booda alatti ba'uun dandeessu mana jala deemanii naannoo magaalaa kana keessatti konkolaataan faca'anii adda addaatu jira. Kanaaf alatti bahuun dandeessu uummatni. Reebichaan kun bubbulee jira kan jedhanii jiraataan magaalaa Baatee kun keessumaa erga torban lama kana magaalaa kana keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO halluu diimaa magariisa diimaan fannifamee immoo hedduu hammaachuu dubbatu. Namoonni magaalaa Baatee fi Kamisee keessatti hidhamanis yeroo irraa gara yerootti heddummaachaa jiraachuu fi mootummaanis gochaa garaa jabeenyummaa raawwachuu irraa akka of qusachaa hin jirres namni kun himaniiru.
torban lama har'a alaabaa abaa'u saqqaltaniittanii yookaan immoo fanniftaniittanii jedhamuun kan immatti lafa ummatumatu sawwaree yookaan immoo ummatumatu suuraa kaasee qalamaan suuraa kaasaniitti ofuma fannisaniitti qofa bulaa fi immoo naannoo ummata qofa bulaa kanarra jeeqaa jiran. Hedduutu jira magaalaa baatee keessatti nama baay'eetu jedhameera nama kaan kamisee jira kaan baatee dhima jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN